Akkam jirtu ani Dr. Masarat Olaanaa jedhama. Hakiima Ispeeshaalistii Ulfaa Gadameessaa akkasumas Senior Fellow Subspeciality Kaanseroota wal hormaata qaama saalaa dubartootaa hubaniiti. So akka addunyaatti caamsaan 22 guyyaa preeclampsia yookiin guyyaa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa itti yaadatamee ooludha. So guyyaa kana ilaalchisee waa'ee preeclampsia yookiin waa'ee ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa waa isin hubachiisuuf asitti argama. So yeroo ulfaa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa kan jennu yoo dhiibbaan dhiigaa dubartii ilaalamee 40 irraa 90 fi sanaa oloo ta'e. Keessumaa dhiibbaan dhiigaa kun addaddummaa sa'a 4 hanga 6 ilaalamee persistent yookiin immoo itti fufinsaan sanaa fi sanaa oloo ta'e kun ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa jenna. So ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa kan fidan keessaa inni tokko isa preeclampsia jennu sana. Preeclampsia jechuun ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa fi akkasuma fincaan ilaalamee fincaan dubartii irratti yoo pirootiiniin jiraate isa proteinuria jennu sana. Yookiin immoo ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa ta'ee otuma proteinuriyaan sun hin jiraatiin yookiin fincaan irratti otuma proteinii hin argamin iyyuu mallattoolee hamoo dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabatanii dhufan yoo jiraatanii suni akka preeclampsiaatti ilaalamaa jechuudha. So dhibeen preeclampsia jedhamu kuni akka addunyaatti waggaatti haadholee 76,000 fi sana ol akkasumas daa'imman 500,000 fi sana ol lubbuun akka dabarsu ni himama. Dhibeen kun bakka lamatti qoodama yeroo ulfaa. Inni tokko preeclampsia mallattoo hamaa wajjin wal qabatee jenna. Inni kan biraa garuu preeclampsia mallattoo hamaa wajjin wal hin qabanne jenna. Jechuunis preeclampsia without severe features yookiin immoo preeclampsia with severe features jennee bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Preeclampsia mallattoo hamaa wajjin wal hin qabanne kan jedhamu yoo dhiibbaan dhiigaa ol ka'ee yookiin 40 irra 90 hanga 60 hanga irra 10 ta'ee yoo pirootiiniin jiraatee fi mallattoolee hamoo kan biraan qabaanne ta'e suni preeclampsia mallattoo hamaa wajjin wal hin qabanne jenna yookiin immoo preeclampsia without severe feature. So preeclampsia mallattoo hamaa wajjin wal qabate yookiin immoo preeclampsia with severe feature kan jennu tokko yoo dhiibbaan dhiigaa dubartii itti fufinsaan 60 hanga irra 10 fi sanaa oloo ta'e suni mallattoo hamaa preeclampsia wajjin wal qabatee jenna. Kabira mataa dhukkubbii haaraa ta'ee mataa dhukkubbii hamaa akkasumas itti fufinsa qabu ta'e keessumaa qoricha mataa dhukkubbii kan akka paracetamolii fudhattee haati tokko yoo itti wayyaa'u ta'e mataa dhukkubbiin suni mallattoo hamaa dhiibbaa dhiigaa sana wajjin wal qabatee jennee fudhanna. Kabira preeclampsiaan kun tiruu haadholii ni miidha waan ta'eef yoo gara tiruu yookiin immoo gara mirgaa gara olii yoo dhukkubbii qabaatte yookiin immoo gara naannoo garaachaa coggaaraakoo garaacha kuna dhukkuba yeroo jedhan haadholiin yoo dhukkubbii hamaa itti fufinsa qabu qabaatte keessumaa qoricha garaachaa kennamee fi dhibeen sun yoo hin furamu ta'e suni mallattoo hamaa preeclampsia wajjin wal qabatee jechuudha. Kan biraa laaboraatooriin hojjetamee laaboraatoorii sana irratti enzaayimoonni tiruu fi gosa dhiigaa keessaa kan dhiigni akka dhangalaane kan gargaaru yookiin pilaatileetiin sun yoo gadi bu'e yookiin immoo enzaayimoonni tiruu yoo ol ka'anii sunis mallattoo hamaadha jechuudha. Kan biraa yoo kalee tuqe kaleen sun yoo miidhame ta'es sunis mallattoo hamaadha. Kan biraa darbee preeclampsiaan kun somba irratti bishaan akka kuufamu gochuu ni danda'a. So hargansuu irratti yoo jijjiiramni jiraate yookiin raajii kaatee dubartiin tokko somba irra bishaan kuufame yeroo jedhame sunis mallattoo hamaa preeclampsia wajjin wal qabatee jechuudha. So preeclampsia kana akka qabaman kan godhu dubartootaan yookiin carraa qabamuu preeclampsia kana kan dabalu maal faatu jennee tokko ulfa jalqabaa yoo ta'e carraan qabamuu guddaadha. Lammaffaa immoo dubartiin dhibeelee garaagaraa ulfa dura qabaatte fakkeenyaaf kan akka sukkaaraa qabaatte carraan ittiin preeclampsiaatti qabamu kun ol ka'aa waan ta'eef otoo ulfa hin ta'in dura sukkaarri sun sirriitti kontiroolii ta'uu qaba. Kan biraa dhibee ol ka'uu dhiigaa ulfaan alaa yoo qabaatte ulfa ta'uun dura dhibee sana sirriitti kontiroolii gochuun ni barbaachisaa jechuudha.
Kabira dhibee kalee yoo jiraate sunirree yeroo ulfaa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yookiin pirikilaamsaaf carraa qabamuu baay'ee ol kaasaa jechuudha. So yeroo hedduu mallattoon qaba yoo jenne yeroo hedduu dhibeen kun kan beekamu dubartoonni hordoffii ulfaaf gara mana hakiimaa deemanii dhiibbaan dhiigaa isaanii ilaalamee akkuma dingataati dhiibbaan dhiigaa kee ol ka'eera dhibee kana qabdaa jedha. Akkas jechuun yeroo hedduu mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Yoo mallattoon jiraate mallattoon yeroo hedduu mul'atu tokko mataa dhukkubbii haaraa kan itti fufiinsa qabuu fi mataa dhukkubbii hamaa kabira gara mirgaan ol ka'ee dhukkubbii jiraachuu kabira agartuu irratti jijjiirama fiduu akka gaaddidduu yookiin namuma beektan sirriitti adda baasuu dhiisuu waan tokko lama fakkaatee isinitti mul'achuun suni mallattoo hamaa akkasumas mallattoo ol ka'uu dhiibbaa dhiigaati jechuudha. So dhibee kana hambisuun yookiin akka dubartiin tokko dhibee kana hin qabamne ni danda'ama. So guutummaatti hambisuun ni danda'amu garuu carraa dhibee kanaan qabamuu hir'isuun ni danda'ama. Tokko dubartiin carraa kanaan qabamuu ol ka'aa ta'e qabdu akka ulfataateen daftee mana hakiima ishee deeftee takkaa ulfi baatii 3 gunnaan qoricha aspiriinii jedhamu jalqabuun dhibee kana baay'eetti gadi hir'isa. Kabira dubartiin dhiibbaa dhiigaa ulfaan alaa qabdi yoo ta'e dhiibbaan dhiigaa suni otoo ulfan ta'in dura sirriitti yaala argatee sirriitti kontiroolii ta'uu qaba. Sukkaara soo ta'e akkasumas rakkoon kalee yoo jiraate ulfa dura sirriitti kontiroolii gochuun carraa dhibee kanaan qabamuu baay'ee hir'isaa jechuudha. Kabira dhibeen kun sadarkaa hamaarra ga'ee rakkoo haadholiitti akka hin finne hordoffii ulfaa ji'a 3 otoo hin guutiin jalqabame akka dooktarri keessan hakiimni keessan isinitti himeen hordoffii ulfaa gochuun dhibee kanaatiin qabamanii yoo qabaman irree dhiibbaa hamaa akka hin geenye ittisuun ni danda'ama jechuudha. Yoo dhibee kanaan qabame carraan ani qabu maali yoo jettanii dhibeen kun fayyuu kan danda'u yoo deessan qofa dubartii yoo deesse qofa. So takka garuu mucaan guyyaan hin geenye yoo ta'e mucaan alatee sombisaa jabaatee gadameessaan ala jiraachuu hin dandeenyee fi dhibeen sun mana hakiimaa ciibsinee sirriitti kontiroolii gochuu dandeenya ta'e mana hakiimaa ciibsinee amma mucaan jajjabaatutti tursuun ni danda'ama. Sanas ta'e kana takkaa dubartiin torbee 34 gunnaan fi pirikilaamsaan suni pirikilaamsaa mallattoo hamaa wajjin wal qabate taanaan dubartiin sun dahuu qabdi jedhama. Yoo mallattoo hamaan hin jiru ta'e garuu suni amma 37 guututti dubartii sana eeguun ni danda'ama jechuudha. Galatooma.